Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Ergaa Waaqayyo nuuf qabu har'a Luqaas boqonnaa 9 hundumti keenya akka baafannuun barbaada. Luqaas boqonnaa 9 jaalala Waaqayyoo ta'ee har'a ergaa kana waliin qooddanna. Yoo fedha keessan ta'e kaanee yoo dubbifanne natti tola. Lakkoofsa 1 hanga 10 dubbisa. Yesuus bartoota 12 Yesuus bartoota 12 dhiifama guddaa waliin Luqaas boqonnaa 19 Luqaas boqonnaa 19 dhiifama waliin. Yesuus Yerikoo dhufe keessa darbe. Namni Zakiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sana irra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigee qilixxoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee, yaa Zakiyoos dafii gadi bu'i, har'a mana kee ooluun anaaf ta'u jedheen. Zakiyoosis dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuus simate. Jarri kana arganii keessummaaf mana nama cubbamaa kana dhaqe jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gunguman. Zakiyoos garuu ka'ee gooftichaan, yaa gooftaa, walakkaa qabeenya kootii warra deegadhaaf nan kenna. Kana malees eenyu irraa illee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedhe. Yesuus deebiseefi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kun immoo ilma Abrahaamoo, ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufe jedhe. Haleluuyaa. Dhufeera jedheera. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Haleluuyaa. Hin kadhanna. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Maqaan kee ol olaa jedhu. Nutti dubbadhu. Yaada kan koo osoo hin ta'in yaada kan kee isaati saba keetiif dubbachuu barbaadde maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nutti dubbadhu. Qilleensa kana yaa Waaqe gooftaa kan kooti qulqulleessi. Yaada keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos akka sassaabannu akka sirraa dhageenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Dubbii kee nuuf ibsi. Barsiisaa hafuura qulqulluu iddoo kana dhoorkaa malee sochee maqaa Yesuusin. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Yesuus Kiristoos maal jedhama? Maal jetteedhaan hantuunni sirba dirreedhaan walitti dhufanii nutis beekanneerra boolla lama qotanneerra jetteedhaan nutis beekanneerra jechuudha. Teknooloojiin baraa xinnoo isheedhaa hin dide kanaaf beekanneerra nutis jechuufani. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gara Yerikoodha. Mata dureen irratti dubbadhu haareffama gooftaa gammachiisu kan jedhudha. Gooftaan adeemsarra jira iddoo kanatti. Eessaa garam deemaa jira yoo jettan Galiila kaaba biyyattiitirraa gara Yerusaalem deemaa jira. Adeemsarra jira. Adeemsa kana
boqonnaa Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 51 irratti jalqaba. Yeroon gara waaqatti ol ba'uu isaa geenyan Yesuus gara Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo godhee ka'eera. Hin ka'e achirraa Galiilaa kara kaabatirraa ka'eetu adeemsa sana Samaariyaa keessa darbuudhaaf jennaan warri Samaariyaa akka inni Yerusaalem dhaqu waan baraniif hin didan dabarsuu didan. Kanaaf gara laga Yordaanos gara bahaatiin gara biyya Peeriyaa keessa darbeetu naanna'ee raawwatee Yerusaalem ga'uu isaatiin duratti boqonnaa 19tti kan arginu Yerikoo lixe. Yerikoo kan lixe boqonnaa 18 irrattidha. Boqonnaa 18 irratti lixee Yerusaalem boqonnaa 19 naannoo lakkoofsa 28 irratti akka ga'in argina. Yerikoo ennaa lixu waan gurguddaa lamaan yaadatan. Waan gurguddaa lama godhe. Inni jalqabaa yaadatu nama Barximiyoos jedhamu. Nama Yesuus ilma Daawit namaari jedhe. Jalqaba irratti Yerikoo keessatti jalqaba dinqii sana hojjete. Ija isaa bane. Inni lammaffaa taate inni lammaffaan Yesuus Kiristoos osoo Yerusaalem keessa hin seenin dura godhe inni lammaffaan magaalaa Yerikoo keessatti mana nama Zakiyoos jedhamutti simatame. Zakiyoos kun nama hangafa qaraxxuuti. Qaraxxuu miti. Hangafa isaati. Nama chief tax collector'idha. Nama baay'ee badhaadhaadha. Garuu guyyaa tokko osuma deemaa jiru tuuta tokkotti dhufe. Tuunni sun Yesuus marsee jira. Kanaaf innis akkuma nama kaanii Yesuus kun eenyu akka ta'e baruu barbaadeedha macaafni qulqulluun. Baruu barbaade. Yesuusin baruu barbaade. Haleluuyaa. Yesuusin baruu gaafa barbaadu garuu wanti lama garuu isa qabe. Inni jalqabaa baay'ina namoota. Namni baay'ee ture. Egaa Yesuus innaa barsiisaa deemu, innaa gara fannootitti deemu dhugaa ba'aa fakkeenyota garaagaraa dubbachaa, dinqii garaagaraa gochaa waan adeemeef namoonni hin hordofu ture. Kanaaf namni kun baay'ina namoota kana ilaala. Dhiibee akka hin seenneef rakkate. Namni baay'ee ture arguu hin dandeenye. Baay'eedha itti marsaniiru. Yesuusin kan nama argisiisne. Waaqayyo warra karaa cufan nun taasisin. Haleluuyaa. Inni lammaffaan gabaabina. Gabaabaa ture kanaaf hiixatee akka nama kaanii dhiibbatee seenee ilaaluu hin dandeenye. Baay'ee rakkate. Gabaabina. Gabaabina hojjaa miti isa kan rakkisa. Garuu dinkiidhaan jedhu macaafni qulqulluun gabaabaadha. Waaqayyo namoota fuula isaa fuulduratti aarsaa kan dhiyeessine godhe keessaa tokko namoota dinkii jedhamuudha. Maaliif hojjettan gabaabina mul'ata. Namni hiixatee yoo ilaaluu dadhabe, namni fageessee yoo ilaaluu dadhabe, namni fageessee hin ilaalle, namni mul'anni isaa fagoo hin taane Kiristoosin arguu hin danda'u. Fageessi ilaali. Haleluuyaa. Fageessaa ilaala. Hiixadhaa ilaala. Haleluuyaa. Hiixadhaati ilaala. Akka Museedha jechuudha. Fageessee ilaale. Maaltu badhaadhummaa jira. Ilma intala Fara'oon jedhameetu waamamutu jira. Kabaja guddaatu jira. Garuu inni sana hunduma caalaa saba Israa'elii waliin arrabsoo fudhachuu akka badhaadhummaa caalutti lakkaawwateedha. Haleluuyaa. Maaliif jennaan har'a ni ilaalleen mul'anni isaa gabaabaa miti. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Iddoon isaa gabaabaa miti. Waan ilaalee qaba ija isaa. Haleluuyaa. Gatii isa booddee irra waan kaa'ateef jedha. Dabarsi ilaale. Kaa'adhu. Ija kan kee fageessi ilaale. Haleluuyaa. Of jala ilaalin. Hin ilaalin. Kanaaf isa rakkiseedha. Garuu abdii kutatee maalan godha reenyan. Kanaaf naaf hin milkoofne. Hin dandeenya noo. Ebelufaanti karaa cufaniiru. Bakka anoo isa arguu hin danda'u. Anoo tajaajiluu hin danda'u. Jedhee manatti hin galle. Mala malate. Haleluuyaa.
tooftaa malate. Haaleluyyaa. Tooftaa malate. Karaa Yesuus irra darbu ilaallate. Karaa sana irra darbe. Kanaaf haareffama nama kana jijjiirama nama kana qabxii sadiin argina asirratti. Qabxiin sadeen kun hunduma keenya fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kaasuu barbaada asirratti. Haaleluyyaa. Namni tokko Yesuusin arguudhaaf jijjiirama dhugaa amantii dhugaa mul'isuudhaaf wantoota isa barbaachisu Zakkiyoos irraa barannaarra. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Inni jalqabaa namni kun maal godhe Yesuusin arguudhaaf hojjettan. Namni kun Yesuus bu'aa isaa godhachuudhaaf dhuguma Yesuusin kana akka inni arguu barbaade, akka inni oolfachuu barbaade, akka inni mana isaa galchuu barbaade kan inni godhe inni jalqabaa hin dhama'e hin fiige gatii baase. Nageera dhengalle. Haaleluyyaa. Gatii baasu. Maalidha gatii baasuun? Maal godhe? Hin fiigedha. Macaafni qulqulluun. Karaa Yesuus irra darbu ilaale. Inni lammaffaanoo fiigicha qofaa maal godheedha? Muka qilixoo tokko hin yaabeedha. Haaleluyyaa. Hin yaabeedha. Fiiguun amala nama geessaa tokko miti eessatti iyyuu taanaan. Muka yaabuun amala nama guddaa tokko miti yoomiyyuu taanaan. Saniyyuu immoo tuuta isa hin jaalanne biratti. Saniyyuu hin fiigda namas hin jaalanne nama tuuta sitti naannee ilaa nama cubbama ilaa nama akkasiis hin jedhu fuulduratti. Warri qaraxxuun hin jaalatama waan ta'eef waa lamaan hin jaalatamne tokko sababa isaan kan murame olitti gaafataniifidha. Yohaannis cuuphatti dhufanii akkuma garee kaanii gaafa dhufanii nuti maal goonuu jedhaniin warri qaraxxuudha. Isa murameen olitti hin kafalchisinaadha. Irraan fuudhinaadha. Reetii mootummaatti irratti dabalaniitu kiisaa isaanii guuttatu. Hundi isaanii badhaadhoodha. Kanaaf akkas jedhe. Kanaaf dafqa tokkoffaa tokko cubbuudha. Namoota amantii biratti baay'ee jibbamu. Ikonomikaalis immoo bu'aa warra kaanitiin duroomu waan ta'eef warri kunis hin jaalatanii. Inni lammaffaan garuu mootummaa Roomitiif hojjetu. Qaraxa kan sassaabanii mootummaa Roomitiifi. Kanaaf saba isaanii saba mootummaa biraatiif siistama biraatiif saba isaanii garmoomsu jechuudha. Kana lamaan baay'ee jibbamu. Hunduma caalaa garuu sababa amantiitiin sababa cubbamoota jedhamee waan yaadameef. Kanaaf namni kun maqaa qaba. Maqaa hin jaalatamne. Namni qubatti qabu qaba. Kana keessatti garuu inni garuu Yesuusiif garuu Yesuusin arguudhaaf garuu wanti kamiyyuu isa hin danqine. Haaleluyyaa. Taayitilii qaba hin jenne. Ani nama guddaadha hin jenne. Ani nama badhaadhaadha hin jenne. Ani nama gaheessa akkamittan kana godha hin jenne. Maal godhe? Hin fiige. Haaleluyyaa. Akka ijoollee amala ijoollee. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosin gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumayyuu bartoota isaatiin maal jechaanii ture? Akka dhuguma isinitti himaa. Akka ijoolleedha yoo ta'uu baattan deebitanii akka mucoolii yoo ta'uudhaa baattan mootummaa Waaqayyootti matumaa hin galtanidha. Yeroo isaa wal morman hundumayyuu ijoollee ofitti waama ture, mucaa xinnaa ofitti waama ture. Ilaa akka mucaa kana ta'a. Akka mucaa kana. Akka mucaa ta'e fuula Waaqayyoo fuulduratti. Maal jira akka mucaa ta'u jechuun? Akka mucaa ta'u jechuun fiiganiima waanuma gadi baaniima isa dhoqqee asitti irra dhoowwinu kana borcochuudha. Yookiin immoo isa firiidamii malee gaafa namni maas siin jedhe nuun kana waa jedhanii firiidamii akkasii jechuudha. Dhimma gochaati miti dhimma ilaalchati malee. Haaleluyyaa. Maal naan jedha namni hin jedhan fuula Waaqayyoo fuulduratti. Namni maal naan jedha gad of hin buusu hin jedhamu fuula Waaqayyoo fuulduratti. Haaleluyyaa. Ilaalcha qajeelaa, ilaalcha qulqulluu, ilaalcha mudaa hin qabne jechuudha. Wanta hunduma poozitiivii jechuudha. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Waaqayyo fuulduratti mucoolii ta'u jechuudha. Waa'een Waaqayyoo gaafa ka'u waa'een namaa hin ka'u jechuudha. Haaleluyyaa. Maal naan jedhan inni jedhu hin ka'u jechuudha.
galanni waaqayyoof yaa ta'u maal naan jedhe balu maal naan jedhe akkamitti akkas godha hin jedhamu maal naan jedha hin jedhamu macaafa saamu'eel lammaffaa boqonnaa jaarratti waan tokkotu ta'e yaadattu hundumti keessanuu jedhee namana waa'ee Miikaal yookiin warri kun Miilkoon jedhu Daawitiin gammadee sanduuqa waaqayyoo fuulduratti uffata isaa ofirraa baasee hin ofirraa bu'ee waaqessa tureedha. Ofirraa bu'ee namoota fuulduratti ofirraa bu'ee namni tokko immoo hin taajjabu ture. Kun maal ta'uudha? Maal ta'uudha? Maaliif amma dhuguma mootiin xomboreewwan fuulduratti haala kanaan of gaddeebisee akkas ta'uun sirriidha jette Miikaal. Yaada garaa isheetitti Daawitiin hin tuffatteedha. Tuffattee monnisne hin dubbatte isatti sirriidha. Mee sirriidha. Waaqayyoof waan feene yoo ta'an qullaa obuusne sirriidha. Eenyuuf haa ta'u garuu Waaqayyoof haa ta'u malee. Haleluuyaa. Garuu eenyudhaaf haa ta'u? Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof haa ta'u malee. Jennaan akkas jedhe. Haleluuyaa. Ilaa yaa Miikaal ati jireenya foonitiin badhaatuudha jedhu. Mana mootiitirraa gara mana mootiitti ceete. Ilaa ati waan beektuun qabdu. Waaqayyo eessaa kana fuudhee natu beeka. Akkamitti akka inni mootummaa abbaa keetirraa fuudhee akka anaaf kenne anatu beeka. Kuniyyuu gaamiti ani ganaan kana caalaa isaaf ta'a. Haleluuyaa. Ganaan kana caalaa isaaf ta'a. Kunuu itti xinnaate. Waaqayyoof qullaa buusne itti xinnaate. Waaqayyoof waan feene hotaan itti xinnaate. Waaqayyoof hundatti maal naan jedhan hin jedhamu. Nawurno. Asitti immoo gorema. Miti sirrii dhadhame. Nan sodaachisina sirrii dhadhame. Haleluuyaa. Sirrii dhadha. Firii godhame. Maal fataayedha malee. Xinnoo isheedha nyaaran guurinaa nutti. Akkasitti bareeddee gaafa sitti dhufnu fuula nuu ifaa. Nu sodaachisina. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Kanaaf ganaan taa'aaf. Ganaa taanaaf isaaf. Haleluuyaa. Akka ijoollee ta'e isa. Warra akka ijoollee ta'an immoo Waaqayyo hin gammadetti. Hin jaalatan. Kanaaf isteeppii lammaffaa irratti Yesuus Kiristoos hin arge. Hin arge waan ta'e hundumaa hin arge inni. Hin arge inni. Haleluuyaa. Namni kas hin argine Waaqayyo garuu hin arge inni. Ilaa akka ijoollee kan Waaqayyoof jette iddoo guddaa osuma qabdu waan baay'ee osuma qabdu hundumaa dhiiste isaaf jette kan ijoollee fakkaatte. Han namni iddoo siin kennine garuu Waaqayyo hin arga. Han namni quba sitti qabu Waaqayyoof waan hedduu kan baasu garuu Waaqayyo si arga. Si arga Waaqayyo. Namni sin argu geggeessitoonni sin argan Waaqayyo garuu hin arga. Gooftaan garuu hin arga. Warra dhoksaatti isaaf dadhaban. Warra namni iddoon kennineef. Warra namni inni xinnaadha. Warra namni bakkeetti dhiibe hin arga. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Kanaaf akkas jedhe gooftaan gaafa isa bira gahu akka warri kun waamutti hin waamne. Yaa namicha gabaabaa nana. Hin jenne maal jedhe? Zakkiyoos har'a mana kee ooluun anaaf hin taa'u. Dafii gadi bu'i. Haleluuyaa. Yesuus simachuudhaaf dafanii gadi bu'u. Qabxii kan gosa lammaffaadha. Haleluuyaa. Yesuus arguudhaaf ol ba'e. Yesuus simachuudhaaf garuu
gadi buutu sarra jira. Ilaa Yesuus arguudhaaf kan ol baate Yesuus simachuu gaafa barbaadu garuu gadi bu'i jedhee nama si cinaa jiru. Yaritti bisirritti gadi bu'i jedhin iddoo of keessa irraa gadi bu'i jedhin iddoo namni si kaa'e irraa gadi bu'i jedhin fuula Waaqaa of hundatti gadi buutu barbaachisa jedhin osoo gadi hin bu'in Yesuus simachuun hin danda'u jedhin. Hallelujah! Gadi bu'i! Ol baat, yes! Ol baan. Maaliif? Yesuusin arguudhaaf haalarraa ija keenya kaasne wantoota nu rakkisan irraa ija keenya kaasne rakkoo har'aati irraa ija keenya gaafa kaasnu gara Yesuus gaafa laallu wanti hundumtiyyuu gara Yesuus in ilaalla. Garuu immoo Yesuus simachuudhaaf immoo gadi buuna. Hallelujah! Gadi bu'uu. Kiristaanummaa keessatti gadi bu'uun barbaachisaadha. Gadi bu'uu jechuun ani kadhannaa tokko keessatti yeroo baay'ee kan jibbisu jira. Ani sareedha, ani harreedha, ani maadha, ani eenyudha kan jennu. No, miti ani Kiristoosin nama fakkaatti isaatiin uumamedha. Hallelujah! Garuu gadi bu'uu jechuun maal jechuudha? Gadi bu'uu jechuun bifa Kiristoosin ilaalluun namoota hundumaa ilaaluu jechuudha gama tokko. Hallelujah! Obboleessa kootti caala jechuudha. Gadi bu'u jechuudha. Ana beekaa. Anadha wanta hundumaa kan beeku. Kan ani dubbadde qofatu ta'a. Kan ani jedhe qofatu ta'a. Kan ani ta'e qofatu ta'a. Boo'ina ni tarsaase keessa baata. Ilaalcha jedhuun qabu gadi bu'uun. Yes. Kiristoosin obbolota hundumaa fiddoo laachuu jechuudha. Hallelujah! Eenyutu caalaa jedhan. Bartoonni yeroo hundumaa fellowship isaanii kan diigu maal akka ta'e beektu kan raasu maal akka ta'e beektu Kiristoos gidduu jira malee nu keessaa eenyudha kan caalu gaaffiin isaanii kana. Haati ijoollee Zabdiyoos immoo dhufteetu guyyaa tokko ilaa ijoollee kan koo tokko mirgaan naaf kaa'i isa tokko immoo bitaan naaf kaa'i warra kaan hundumaa naaf caalchise jechuudha. Firas waan ta'aniif firummaadhaan sitti naaf fayyadamedha. Waaqayyo jedhe Yaaqoob boqonnaa 4:6 obboleessi keenya ganama dubbisee ture. Warra kooran ol qaban hin mormaadha. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana isaa hin baay'isaaf jedha. Hallelujah! Hallelujah! Hin mormain. Waaqayyo fuuldurattis kan ol jechuudhaaf jedhan namoota fuuldurattis kan ol jechuudhaaf jedhan natu caala. Gadi mboo kan jedhan hin mormin. Waaqayyo siin hin mormin. Waaqayyo siin morminaan gaarii miti. Waaqayyo siin hin mormin. Hallelujah! Obboleessa koo hin caalta. Hallelujah! Obboleessa koo ila obboleessa koo ati yaanni kennarra fudhatamaadha jechuudha. Diiteelii isaa seenuun barbaada. Garuu baay'ee sadha. Kana jechuun garuu yaada jal'ina hunduma fudhadhu jechuu miti. Waaqayyotu wanta hundumaa qorree ilaaluun barbaachisaadha. Garuu immoo fellowship keenya keessatti immoo yeroo hundumayyuu ani nan caala kan jedhu hin ta'u jechuudha. Hallelujah! Yesuus Kiristoosin simachuudhaaf hin malu jechuudha. Okay, Zakkiyoosin gadi bu'e Yesuusin simate mana isaa keessatti. Nuti akka Zakkiyoosi Yesuusin kootu ol seeni sin simadhe jennee haasa'uu dandeenya. Garuu gochuu hin dandeenya fiizikaalii hin dandeenyu. Garuu fakkaattii isaatiin akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Ilaa jedhe. Hallelujah! Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Firdii isa dhumaa gaafa dubbatu Maatiyos boqonnaa 25 irratti seenaa isaa dheeressuun barbaadu. Warri kun warri re'oota fi hoolota gargar foo'edha miti. Warra hoolotaatiin gaafa ani rakkadhu na gaafattan, gaafa ani hidhame na gaafattan, gaafa ani beela'e na nyaachistan jedhetu warra gabaabsee dubbachuufan. Warra re'ootatti fakkeeffamaniif immoo kana hundumaa innaan godhu isin naaf hin goonedha. Warri hoolotaatti fakkeeffames warri re'ootatti fakkeeffames gaafii isaan gaafatan gaafii tokkodha. Gooftaa akka yoomsi argineeti kana hunda warri kun yoomsi argineet siif godhu warri kun immoo yoomsi argineet siif gochuu dadhabneedha. Dhuguma
dhuguma isinitti maadhe isaan kana keessa warra kaaniif kan hin goone anaafis hin gootanidha. Namni isin simuu ana simaa, namni ana sim immoo isa na erge simaadha. Roomee book. Hallelujah. Namni Maatiyos boqonnaa 10:40 irratti dhuguman isinitti hima, eenyullee isaan xixinnoo kana keessa isa tokko waan inni bartuu koo ta'eef, waan inni hiriyaa kee ta'eef miti, waan biraa waan inni kana inni itti guuttachuu ta'eef miti, waan inni bartuu koo ta'eef bishaan hullee tokko yoo kenneef inni ana bira gatii isaa hin dhabu. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Isaaf jennee nama isa fakkaatu hunduma warra isa maqaa isaatti waamamu hunduma simachuu jechuudha. Yesuusin simachuu jechuudha. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Yohaannis Cuuphaan seenaa isaa gaafa dhaggeeffatan baay'ee garaa nama nyaata. Namni kun hiriyaan qabu. Nama lafa onaa keessatti guddateedha. Namarraa adda ba'e. Waan inni laga Yordaanositti nama cuuphaa waan tureef, waa'een isaa haasamaa waan tureef, warri Yerusaalem irraa raafaman. Eenyu namichi kun jedhan? Eenyu inni? Gaaffii. Eenyu ati kan jedhu nama ergan Leewwonni fi warri Fariisota Yerusaalem gara laga Yordaanos gamaatitti nama ergan. Ati eenyudha jedhaati nu gaafadhaadhani. Dhufanii ati eenyu? Ati Kiristoosi? Ati Eliyaasi? Ati raajidha? Miti. Eenyu dhareet? Ciic. Deebiin hin jiru. Eenyudhaati? Dubbachuu waan dandeenyetti fakkaata. Maaloo namoota nu erganitti waan deebisnu qabaachuu qabna. Eenyu akka taate nutti miidhan. Ilaahi. Ani sagalee namaa isa karaa gooftaan irra deemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha. Ani sagalee namaatiidha. Akka Isaayyaas raajichaa dubbatetti lafa gooftaan irra deemu qajeelchaa jedhee iyyuudha. Erga Kiristoos hin taane, erga Eeliyaas hin taane maaliif cuuphaa jedhani? Ilaahi. Ani bishaaninan cuuphaadha. Inni ana booddee dhufu garuu ana irra guddaadha. Ani kophee miila isaa yoo hiikuudhaaf nama malu miti jedha. Hallelujah. Wow. Kophee miila isaa yoo maal akkam nama eebbifamaadha. Hallelujah. Ilaa Kiristoos. Hallelujah. Namoota kanaafidha gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'e durbarraa kan dhalate ofiisaa nama ta'e durbarraa kan dhalate ofiisaa include waan kanatti fakkaatu maaliif icciitiisaa yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Nama ta'e durbarraa kan dhalate keessa kan akka Yohaannis Cuuphaadha gonkumayyuu hin jiru. Garuu mootummaa Waaqayyoo keessatti hunduma keessa isa xinnaa jedhama. Asitti mataa isaa qaba innis. Namni kun garuu ilaa Yesuus. Hallelujah. Gadi of deebisu. Fuula Waaqayyoo fuulduratti obboloota gidduutti
wanta hundumatti ana kan jedhu gooftaan hin gammadutti. Hallelujah. Hafuuraana jedhu hafuura gaddeebi'aa Waaqayyoon nuuf haa baay'isu. Galanni isaaf yaa ta'u. Inni sadaffaan Zakkiyoos mul'ise Yesuusitti amanuu isaa. Dhuguma amantiin inni Yesuus irraa qabu dhugaa ta'uusaa gochaadhaan argisiisa. Ilaa Yesuus sin jaaladha hin jenne afaan qofaan hin dubbanne afaan qofaan hin haasofne. Hin ka'e Yesuus mana isaa gaafa seenu Yesuus badhaadhummaa hundumarra guddaa akka ta'e gaafa baru hin ka'e osoo Yesuus homaa hin gaafatin osoo gaaffii tokko itti hin dhiyeessin ka'e. Ilaa yaa gooftaa koo jedhe. Namoonni alaatti gungumaa jiru warri maqaa balleessan ilaa ani jijjiirameera jedhe. Kana gochuu kan kommu jedhe walakkaa qabeenya kootii ani hin barbaadu jedhe warra deeggadhaaf nan kenna jedhe. Hallelujah. Warra miidhe hoo jiraatu warran giddisiisee warraa fudhadhe yoo jiraate immoo dachaa furan baasa fe'edha. Hallelujah. Garaa jijjiirame dhugaadhaan gochaadhaan. Beektu horiin ulfaataa akka ta'e horiidhaan olitti kan Waaqayyo itti fakkeeffame hin jiru beektu miti. Namni waaqa lamaaf hin hojjetu kan jedhame horiidha. Gooftaa lama kan jedhame gooftaa lama jedhame qixa gooftaatiin kan ilaalame horii badhaadhummaa isaa. Yaadattu dargaggeessa sooressa tokko Maatiyos 19 yookiin Luuqaas 18 ol seexanii hin argattu. Namni dargaggeessu kun ikkoo dhugaadhaan dhugumaan amanuudhaaf gara Yesuus hin dhufe beektu. Yaa barsiisaa mootummaa waaqatti galuudhaaf maal gochuutu wanta hojii gaarii maal hojjechuutu narra jiraadha. Hojii gaarii ani hojjechuu qabu maalidha? Hojii gaarii ani hojjechuu qabu maalidha? Yaa barsiisa gaarii jedheen gaafa waamu foggaraa miti baay'ee dhuguma garaa isaatirraa yaa barsiisaa gaarii. Maaliif gaarii naan jetta? Isa tokkicha sana alatti gaariin hin jiraa ittiin jedhe. Mootummaa waaqatti galuudhaaf maal hojjechuu akka qabdu abboommii Waaqayyoo eegittiin jedhe. Ammayyuu kakuu moofaa keessa jira waan ta'eef iyyuu eegittiin jedhe. Steepii wanta jiran isaanoo maalidha jennaan abboommii kurnan keessa baay'ee isaa tarreesseef gooftaa Yesuus Kiristoos. Isaan kana maal? Durumarraa yoo jalqabee raawwadheeraadha. Raawwadheeraadha. Okay. Egaa fayyuun kee guutummaatti akka ta'uuf wanti si hafe tokko jiraadha. Wanti si hafe sunis jedhe qabeenya kee hundumasaa gurguriitti warra deeggadhaaf kenni Waaqayyo fuulduratti siif lakkaa'amaatii kottu ana duuka bu'i jedhe. Dargaggeessichi kana gaafa kana dhaga'u nama mataan isaa iddoo lamatti hirame fakkaata. Hin gaddeedha macaafni qulqulluu guddaa gaddeedha. Qabeenya baay'ee qaba waan ta'eef iyyuu kana gochuun itti ulfaatee Yesuus naa wayyamu qabeenya naa wayyamu kan jedhu sun mataa isa dha'ee lamaan yoo oolfachuu waan dadhabeef gaddeetu deemedha. Luqaas irratti numaayyuu gooftaa Yesuus Kiristoos maal ta'e jedhaayyuu dargaggeessichi baay'ee gadduusa waan argee gooftaan jedha. Warra sooressoota mootummaa Waaqayyoo galuun akkam ulfaataadha jedheedha. Kanarra gaalli uraa lilmuutiin darbuutu keessa ce'uutu itti salphata jedheedha. Zakkiyoosiif garuu waa tokko haaleluyyaa waan tokko arge fayyuusa waan tokko arge
gooftaa ta'uusa gochaadhaan agarsiise galanni isaaf yaa ta'u. Haaleluyyaa. Yeroo baay'ee warroota amantiidhaa warroota baay'ee irra deddeebinee dubbisnu baay'ee qabna. Isaan keessaa garuu kan baay'ee na dingu garuu waa'ee dubartii Rahaab ejjituuti. Yaaqoob boqonnaa lamarratti sirriitti kaa'a. Akkamitti akka ishiin amantii isheetiin fayyite. Akkamitti akka ishiin amanuu isheedhaa akkamitti akka ishiin mul'iste. Warri gaadduun lamaan Yerikootti ergaman Iyyaasuudhaan Iyyaasu boqonnaa lamarratti argattu. Warra gaadduu lamaan ergasuun mana isheedhaa gaafa buufatan mootiin Yerikoodhaa dhagayeetu namoota gara isheetitti erga. Gaafa kana dhageessu isheen garuu muka talbaa qooxii manaa irratti isaan dhoksiteedha bar. Sodaattu diinota isheetii bar isheedhaafis. Magaalattii sana gaaduudhaaf balleessuudhaaf saba sana balleessuudhaaf warra dhufanii bar. Osoo irratti barame osoo beekame bar riiskii du'aa jala jirti bar. Hin ajjeefamti bar. Hundi hin dhoksite gaafa jarri dhufan dhuguma akkuma isin jettan dhufaniiru. Garuu osoo balballi keeldaa hin cufamin dura ba'uudhaaf jedhaniitu gaafa aduun gaafa dukkanaa deemu bahaniitu darbanii dhaqaa fiigaa hin dhaqqabdutti hin jette. Jarri barbaacha deeman gaafa jarri barbaacha deeman isheen ol deebitee raawwattee jaraan jechuun naa kakadhaa. Haaleluyyaa. Naa kakadhaa. Naa kakadhaa. Akka nan balleessine gaafa dhuftan. Maaliif Waaqayyoo keessan kana seenaasaa gaafa dhageenyu hojiin hojjete gaafa dhageenyu ilaa nuti hundumti keenya akka gagaa garaan keenya akka gagaa baaqee akkaataa inni laga galaana diimaa gargar qoodee lafa gogaarra isin dabarse gaafa dhageenyu waaw hundum iddoo tokkotti maal jetti ilmaayyuu Waaqayyoon keessa jette. Waaqarrattis lafarrattis waaqadha waan ta'eef hundumti keenya abdii kutanneerraati. Waaw! Akka isin dhuftanii lafa kana fudhattan Yerikoo by the way Yerikoo sun Yerikuma kana beektu jarri hamma laga Yordaanositti hordofaa turan. Yerikoo isuma amma Zakkiyoos itti fayye kanadha. Kanaaf Waaqayyoo keessa Waaqayyoo akkasiiti. Ila akkuma nani waan gaarii isiniif godhe waan gaarii kanaaf gootan barbaada. Borumiti amma naa kakadhaa. Maatii koo akka hin balleessine gaafa dhuftan. Kanaaf jarri hin dhufne. Ganaa reefu gaadduu ergani. Ila akka isin lafa kana dhaaltan hin beekna nuti. Kanaaf naa kakadhaa. Maal amantiin akkasii? Namoonni quba sitti qabu ta'a. Waa'ee hojii ishiidhaa gaafa laalle. Waan namatti hin tolle miti garuu amantii. Kanaaf hin kakataniif sin balleessinu. Ilaa maatii hundumaa mana kanatti sassaabii. Manni ishiidhaa immoo qarqara keelladhaa waan ta'eef iyyuu bildimii kana asiin dabarsiitii gaafa isa arginu nuti isa laalletu maatii kee oolchinaa. Alatti nama argame itti gaafatummaa isaan fudhannu. Keessatti nama miineerra hoote garuu nuti itti dhiigni isaan nurraa barbaadamaa jedhan. Akkuma jedhan akkuma sana Iyyaasuun boqonnaa jaarratti lakkoofsa 22 irra jalqabeera. Dhaqaati akkuma kakattan gaafa hunduma isaanii fixanii jedhan akkuma kakattan dhaqaati dubartii sana baasadha bakka ishiin jirtudha. Oolchadha. Haaleluyyaa. Jireenyi kiristaanummaadha. Jireenya afaan qofaa osoo hin ta'in jireenya hojiidhaan argisiisuti. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Kanaaf haareffama gooftaa gammachiisu Zakkiyoos irratti argina. Gooftaa ilaaluudhaaf gatii baase maalan jedha maal naan jedhu nan fiig hin fiigu osoo hin jedhin fiigicha isaati. Gatii baase gooftaa ilaaluudhaaf namoota osoo waa'een maal naan jedhu osoo hin jedhin. Gooftaa simachuudhaaf immoo garaan isaa banaa ta'e gadi bu'e. Haaleluyyaa. Amanuusaa gooftaan sun gooftaa akka ta'e jireenya isaa keessatti horii isaa waan qabu qooduudhaan argisiise. Galanni Waaqayyoof yaa ta'u.